ashaaraa sabaa fi sablammoota har'aa abdii egeree dhalootaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa. Hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa satata beekumsaa hayyoota qaroon kan wixinaa'e hirmaannaa sabaa fi sablammootaan kan eegale humna dafqaa maallaqaa fi tumsa waloo uummattoota biyya keenyaan utubame tooftaa fi cimina maandisaa hayyuu looreeta nagaan ijaarsifamee xumuraaf ga'uun gootummaa tokkummaa walooma cimina xiiqii ga'umsa guddummaa birmadummaa fi danda'uu uummattoota Itoophiyaa addunyaatti kan agarsiise faajjii injifannoo uummattoota Itoophiyaati. Hidhi guddichi kun ashaaraa dhaloonni har'aa dafqaa beekumsaa fi qabeenya isaa Itoophiyaaf gumaache kan tokkummaa biyyaalessaa cimsee akkasumas diinagdee Itoophiyaa gaanfa Afrikaa irratti ol kaasuun maqaa gaarii biyya keenyaa addunyaatti mul'isedha. Gootonnii fi abbootiin kaleessaa qoodiinsaa fi adda addummaa malee weerara alaa ittisuun birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuu fi sodaa tokko malee aarsaa seenaan hin daganne kaffaluun bilisummaa biyya isaanii kabachiisaniiru. Dhaloonni har'aa immoo ga'ee isaa biyya aarsaa fi wareegama abbootaa fi haadholii isaan bilisummaan ishee eegame as ga'e hojii misoomaa kan injifannoo aduwaan walgitu kan ashaaraan dhiigaa fi dafqa isaa itti cobee hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ijaaree tarbaayinoota afuriin humna ibsaa maddisiisuu irra ga'eera. ህዳሴን ጨርሰነዋል። ከእንግዲህ በኋላ ህዳሴ ላይ ስጋት የለንም። ፋይናንሻሊም ስጋት የለንም። ቴክኒካሊም ስጋት የለንም። ሊያደናቅፉን የሞከሩ ኃይሎች ገለውን ሊሆን ይችላል፣ ሰዎች አፈነውብን ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ መኪና ጎርተውብን ሊሆን ይችላል። ግን አላቆሙንም። ስራውን ጨርሰነዋል። ስለዚህ ያ ሁሉ ጉልበት፣ ያ ሁሉ ገንዘብ፣ ያ ሁሉ ድካም ከንቱ ሆነ ማለት ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ተባበር፣ እንኳን ጨከን፣ እንኳን አብረን ቆም፣ እንኳን ለሀገራችን ክብርና እድገት የሚገባውን መስዋዕትነት ከፈል። ምክንያቱም ፍሬው ጣፋጭ ነው። hidhi haaromsaa kun seenaa injifannoo haaraa maqaa Itoophiyaan ni dandeessi jedhu addunyaatti mul'isee sabaaf sablammoota biyyattiitti abdii gammachuu badhaadhinaa horeedha. Ce'umsa biyyattii kanaatiif illee bu'uura guddaa kan ta'uu danda'udha. Kanaaf immoo nu haala sukkanisa haala rakkina gara duraa san keessa dabarree sadarkaa irraa waan geenyeef sochii kana ammallee gara fuulduraatti itti fufsiisuudhaaf dhaloonni jirru kun egeree keenyaafis tumsa biyya keenyaa humnaanis qabeenyaanis waan gochuu qabnu hundumaa gara fuulduraatti ciminaan akka itti fufnu abdii guddaan qaba. Gara dippiloomaasiitiin gara diinagdeetiin amma faayidaan jiru kana booddee misooma ce'umsa. Inni kun immoo xumura irra geenyaan ce'umsa yookaan immoo diinagdee karaa diinagdeetiin jijjiirama guddaa dhufa. Karaa dargaggeessaan, karaa siyaasaan, karaa diinagdeetiin biyyi keenya sadarkaa guddaa irra geessee dorgommiidhaan addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa irra akka taatu abdiin qaba. Dhaloota yeroo kanaa taanee kana dhageenyee arguun keenya mataasaa waan guddaadha jechaadha. Amma tokko gahee keessaa qabaannus xumuramee firiisaa asirra qaqqabee kana laaluu mataasaa gammachuun kana caalamatti mul'atu hin jiru jechuudha. Ijaarsi kun hirmaannaa maallaqaa fi humna hawaasa biyyattii maraan kan as ga'edha. Kana yeroo dubbannu jechuudha. Inni kun waan akka salphaatti ilaalamuu miti jechuudha. Aarsaa fi wantoota hedduu keessa darbuudhaan kan irra gahamedha. Asirratti immoo garaagarummaa fi amantiidhaan siyaasa irraa osoo hin ta'in tokkummaa guddaadhaan kan irra gahamedha. Kunis akka galma guddaatti kan ilaalamuu qabudha jechuudha. Akkuma har'a tokkummaadhaan galma kanaan geenye dhaloonni boruu immoo kanarraa wanna guddaa barateetoo ce'umsa guddaatti akka ce'u biyyattis sadarkaa guddaatti akka ceessisu amanaan. Naannoon Oromiyaas galma gahiinsa isaa fi hirmaannaa maallaqaa fi humnaa hanga lageen isheetti taasisaa kan turtee fi taasisaa jirtudha. Kabaja qabeenyaa fi eenyummaa Itoophiyaa addunyaatti mul'ise kun ijaaramee xumuramee galma akka ga'uu fi gumaachi lammiileen gochaa turanii fi jiran sadarkaa xumuraarraan ga'ee irraa fayyadamuu fi nama hawwisiisaa jira. Aarsaa uummanni Itoophiyaa keessattuu uummanni Oromootti kafaleen nu dhufee jira waan ta'eef eebba kanaaf waa guddaa eegna. Tokko rakkoolee bu'uura misoomaa turan kanneen ni fura jedhameeti kan eegnu. Akkasumas bu'aa asirraa argamu kanaan eebba irraa argamu kanaan
biyyoota ollaattis ce'eetti tajaajila biyya keenyaaf galii akka taasisu taa'ee abdiirraa qaba. Hidha laga haaromsa Abbayyaa jechuun waan dhalatee guddatee amma immoo ga'umsaaf ga'ee bu'aa buusurra ga'ee jechuudha. Akkamitti sadarkaa kamirra ga'ee as ga'ee yoo jenne immoo hidha haaromsa guddichi Itoophiyaa kuni kan lagni Abbaa hidhamuun kuni tumsa uummata Itoophiyaa xinnaarra qabee hamma guddaatti kan kaleessa imala kana jalqabe kaasee hamma amma jirutti bu'aadhaaf gaafuma dhalatu hidha haaromsa Itoophiyaa kuni gaafuma ka'u gaafa lafaa ka'ee yaadamni kun iyyuu dhufu Itoophiyaan kuni gara sadarkaa guddina jalqabaa irratti hin baate jedhamee kan eegamu. Hidhi haaromsaa guddichi kun hirmaannaa uummata biyyattiin eegalee xumuramee hidha birmadummaa biyyaa kabachiisedha. Jalqabbiin bayyaannachuu Itoophiyaa bu'aa hidhaama coba dhiigaa, dafqa imimmaanii fi coba bishaanii ta'uu isaa hidhi haaromsaa mallattoo jiraataa ta'ee dhalootaaf ragaa bahaa jedhaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Egaan daawwattoota keenya ijaarsa aarsaa bu'aa hidhaama coba dhiigaa dafqaa fi imimmaan keessaniin ijaarame injifannoo Aduwaa lammaffaa mallattoo jiraataa ta'ee dhalootaaf ragaa ta'uu kana hanga xumuraatti tumsinuun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa deebanaa.